halal jechaani du'uu fi ani maraatuu fi ani akkasii jettanii boosanii kilorooksii fi jinnii maalii ofi guurtanii akira immoo deemtanii abaaboo namaa kennitanii akka hin boonye akka ayyuu kanaa isiniin jechuu barbaada. Gorsa obboleettii tokko na gaddisiisee hedduu tokko irratti dhagahame waan Sa'idiidha bakka maaliifuu agartanii jirtu cidha meeqa godhee haadha manaa wallolee ijoollee isaa faana amata tokko guutuu addaan badee maali kun sababbiin sababbii isheetiin jechuudha. Isheen amma kijibdee deebiftee eenyutti dubbii garagalchuu heddii Sa'idootti isatu nagatee olii gad deemaa ture isatu bakka naan kennine mana waanin nyaadhu waanin dhugu dhabee waanin kiraa manaa kaffalu dhabee jette bar waanan mana kiraa kaffalu dhabee mucaa kanan naa kaffalaa ture. Ara rabbi kee ofirratti sodaadhu Sa'id sii mitiiti nama shaaraarra deemu kana nama argeef nama ta'uudha nama gargaaruudha nama namaaf dhaabbatu immoo malee maallaqa keessirraan fedhu waan ati immoo si rakkisu siin qabu maaliif ati maaliif buulataa nama maa nyaatta maaliif harka kee kana harka sii laate kana deebiftee ciniinta yaa obboleettii kiyyaa ati boru nama ol deemtuudha nama xiqqishuudha nama biddeen bal'aan si eeggatudha kijibaan deebiftee Sa'iditti lafakuu hin barbaadini jechuun namticha namaaf ammallee jilbeeffattee immoo abaaboo kennite boru immoo ammallee kilorooksii dhugaa nin du'aa nafuutu malee jettee boo'uuf deemte jechuudha ammallee. Maashaallah kabajaa ishiin dhirsaa qabdu kabajaa ishiin manaa qabdu amata 10 guutuu mana namaa dalaganii waliin waan horatan kana sababa mucattii kana amma adda diiganii jechuudha. Siiduu fi an akkas ta'uuf jettee gaafa duras kilorooksii dhugdee namticha namaa dogoggorsiifillee gaa ijoolleen hedduun haadha sabkee barmaalumaaf waa'ee abdii calliftee zaalikaan abdiidha summii laattee jirti naan jettanii jirtanii anillee akkuma keessan fagoo taa'ee ilaalaa jira dhugaa keessanii wanti na naqu tokko hin jiru jechuudha. Sababa abdii fi sababa caaltuuti kan hin agammaa magaalaa keessatti akkaraatataa jiru jechuudha. Kanaafiyyuu wanti nagalchu akka hin jiru isaan hollaadha nu caaltuudha haflaa godhee wajjiniin sirbanii wajjiniin caffaraan turre maaliif ishiin hin qaqqabneef maaliif ishiin hin gargaarreef wagguu qoricha dhugee mucaan akkana beerree akkana lafarra harkiftu mucaa akka du'a maaliif hin gargaarreen hollaa wajjin galu manuma tokko jedha yaani kutaatu adda adda malee tokko isaa wajjin nyaatu wajjin dhugu. Kanaafuu isaan caala namni walitti aanu jiru yoo dandeessan caaltu bilbila gargaara jedhanii. Assalamu alaikum ashamaa harka fuula kabajamtoota hordoftoota waan goshoo jira liftuu bakka jirtaniif meeqanii keessatti akkamucha waan kun har'aa maal nuuf qabattee dhuftee jechuun keessa waan illee egaa har'aa waan mana ajaa'iba takka siniif qabattee dhuftee waan komaaf baddee maal taatee sagalee keenya jalaan balleessii naan jettanii ijoollee hedduun naa barreesse xiqqoo sammuu isinirraa badee jira dhugaadhaa wanti haaraa waan hin jirreef badee inshallah biiznillah waan haaraa yeroo dhiyootti isin dhageessisa jedhee abdii qaba jechuudha. Waan tokko takkallee hin jira egaa waan hunda sooshaal miidiyaa irratti bahanii haasa'anii waan hunda eeggan dhugaa takka irra gahee jedhee amma kaadhumaarra gahuuf deema inshallah biiznillah yookiin dhugaatu ba'a yookiin yoo didan immoo achumatti dhiisee waa'ee isaanii dagatu barbaada jechuudha. Hundaafiyyuu egaa har'allee waan inni dhufeef kanaafillee nuti viidiyoo eekalee argeeffamu jechuudha. Viidiyoo obboleettiin keenya ayyaantuun gadhiistee jechuudha. Yaa ayyuu namni hin beekne hin jiru. Maqaa Sa'idootiin beektanii deeggartoota hedduullee qabdi ture jechuudha. Maaliifiyyuu baga Sa'idiin heerumtee Sa'idiif kan taatu ishiidha. Namni biyya ishiidha namni isa madaaltu ishiidha jettanii ijoolleen baay'ee harka dhaafii turtanii jechuudha. Isiniin kun akkuma yeroo qilleensa yeroo kanaa taatan malee waa hundarraa nu banne jechuudha. Egaa gaaf sanaan illee hedduu tokkorraa haasa'aa ture jechuudha. Ayyuu akka ishiin Sa'idiif hin taane an akkasitti naaf galee jiraan jechuudha. Maaliif yoo jettanii mucattiin ganaa xiqqishuudha. Nama yaadallee naanneeffattee miti nama haala yeroo faana deemtu malee nama Sa'id faana deemtu kana miti. Sa'id jechuun yaa nama guddaadha nama kabajaa qabu abbaa ilmaaniitii kabajaa isa dhoowwitee bakka meeqasa dhaabdee jechuudha Sa'idiin iyyuu. Egaa amma maal isiniin jechuu barbaade warri kijibaan ishii deeggaraa baatanii warri ishiitu Sa'idii ta'a jechaa baatan amma maal jetture mucayyoon gaafa duraallee maallaqaaf dhuftee maallaqa ishii waan barbaaddu argattee mana ishii bichisiifattee amma immoo
nama haaraan as baatee jirti jechuudha. Waan feete ta'uun garuu mirga isheeti. Kan xiqqoo natti dhagahame bultii namaa diigdee namaaf nama walitti naqxee akkasittiin dubartii taate dubartii irratti duuluun hedduu ulfaata yoo akka sammuu nama qabutti yaadanii jechuudha. An dhugaa dubbatuudhaaf ani ayyuu kanas hin beeku maal kiyyaas miti dhugaan garuu ka jirtu haadha manaasaa duraa sana bira namni haadha manaa kee gatii nafaana taa'e jedhuun iyyuu qaanyiidha. Akka amantaa shariihaatti deemee baga fuudhee baga maal ta'ee jettan hayyee mee mucattiin kun gaafuma duraarra hubattanii laaltanii yoo jiraattan TikTok irratti mataa isheetiin rifeensa isheetiin sirbaa oolti dhugaa dubbanne dhugaan dhugaadha maaliif haadhoo keessan hin taane kijiban deeggarina waanuma afaan tokko qaa'inu haati manaasaa sun nama keenya waan hin taaneef hin kijibiin alachuufu dhugaaf yoo dubbattan isheen sun nama amantaa biraa keessaa dhuftedha kabajaa ishee eegdee amantaa ishee eeggattee jiraataa jirti namatu ishee beeka dhugaa mucattii Sumayyaa kana jechuudha. Maaliif iyyuu Sumayyaa jechuun maashaallah ani kana jedhee ibsuu hin danda'u naannoo tokko akka jiraannetti akkana haala ishee argetti maashaallah kabajaa isheen dhirsaa qabdu kabajaa isheen manaa qabdu amata 10 guutuu mana namaa dalaganii waliin waan horatan kana sababa mucattii kana amma adda diiganii jechuudha. Siiduu fi an akkas ta'uuf jettee gaafa duras kilorooksii dhugdee namticha namaa dogoggorsiiftee seeraan taa'ee bar osoo akka shariihaatti haadha manaasaa eeyyamsiifatee akka fedhetti fuudhee ishii fuudhe kana faana gammachuu argate baay'ee namatti tola. Laama mucaan kun eessa jira maal keessa jira isintu beeka wanta akka jiruu namaa keessa galuu malee namni keenya waan jiru keessa bu'ee ilaaluu hin beeku. Kun ammoo ajaa'iba ka addaa namticha biraa harkiftee dhufte. Amma namtichi kunis yookiin haadha manaa qaba yookiin hiriyaa qaba ammallee ijoolleen harka rukuttanii mucattii kana qileetti seensistan jalaa dhaabbadhaa isiniin jechuu barbaada. Yoo warreen itti dhiyaattan yoo dhugaan isin marattee jette gorsaanii faayidaa takka hin qabu gochaa ishiin gochaa jirtu. Yaani dura ishiin amantaa jaalattee dhufte moo fakkeessuuf Sa'idiin yaani kijibaan bituuf dhufte. Hijaabaan taphattee amantaan taphattee ofiin illee taphattee namaan illee taphattee jechuudha. Ayyuuni yoo dirqamame miti bar maal rakkoo qaba isaan wal jaalannaan amantaa suutuma waliin dhufanii waliin haasa'anii walirraa fixatu miti. Nama fuulduratti fakkeessitee rabbishiillee kijibde amantaatti illee falqitee jechuudha. Akkuma isiniin jedhe halkanii guyyaa liidii irra teessee mataa dabbasaa fardaa kana ofiif guurtee teessee liivii irraa sirbaa bulti. Achi guyyaa immoo dhuftee maal gooti YouTube irraa bochi. Isoo akkana gochuurra ifuma gala ani kalaas amantaan kiyya akkasii miti akkasii jettee irra wayyaadha natti anaan akka kiyyattee jechuudha. Maaliifuu amantaa namni amantaan kan dhuunfaati biyyi immoo kan hundaati namummoo amantaa son taane kan walii qabu oromummaa walii qabna hundi keenya jechuudha. Garuu isheen kijibaan amantaa hijaabaan taphatte har'ammoo ani jaaladheera an akkas ta'eera maali dubartiin nuti dhiira jaalattee dhiiraaf kennaa kennitu osoo isheen jaalatiin osoo waliin hin dubbatiin namticha namaaf ammallee jilbeeffattee immoo abaaboo kennite borummoo ammallee kilorooksii dhugaa nin du'aa nafuutu malee jettee boo'uuf deemte jechuudha. Ammallee innaa mucattiin gummaa inni haalli ishiin irra jirtu haala daldaalummaa malee haala dhiira jijjiiruu nama maallaqa qabu laaltee jala deemu malee faayidaa takka hin qabdu. Ani sanas ta'e kan ani kan nagaddisiisee hedduu tokko irratti dhagahame waan Sa'idiidha bakka maaliifuu agartanii jirtu cidha meeqa godhee haadha manaa wallolee ijoollee isaa faana amata tokko guutuu addaan badee maali kun sababbii isheetiin jechuudha. Isheen amma kijibdee deebiftee eenyutti dubbii garagalchuu heddi Sa'idootti isatu nagatee olii gaddeemaa ture isatu bakka naan kennine mana waanin nyaadhu waanin dhugu dhabee waanin kiraa manaa kaffalu dhabee jette bar waanan mana kiraa kaffalu dhabee mucaa kanan naa kaffalaa ture. Ara rabbi kee ofirratti sodaadhu Sa'id sii mitiiti nama shaaraarra deemu kana nama argeef nama ta'uudha nama gargaaruudha nama namaaf dhaabbatu immoo malee maallaqa keessirraan fedhu waan ati immoo siin rakkisuu siin qabu
maaliif ati maaliif buulata nama maa nyaatta maaliif harka kee kana harka siilaate kana deebiftee ciniintee obboleettii kiyyaa ati boru nama ol deemtudha nama xiqqishuudha nama biddeen bal'aan si eeggatudha kijibaan deebiftee Sa'iditti lakakuu hin barbaadini jechuun ni barbaada maaliif iyyuu Sa'id siifdhiitiiti abbaa fedhe ta'a jechuun ni barbaade gaafsa namee mucaan kun guyyaa takka viidiyoo irratti argameera osoo kabalamu osoo ilkeen irraa nam'ullee kan ishii cinaa dhaabbatee gargaaraanii ture waan hundaanuu yaadaanillee yaasuu birraatii mucaa sana namni wallaaltan hin jirtanii ishiin amma yaani mucaa kana jajattee yookiin ofitti fudhattee waan takkaafi bakka waa yaaddee dhuftee jechuudha ayyuuni kanas ta'e kana mucaa maqaan balleessiin Sa'idiin maqaan balleessiin malaaxaan maallaa godha maaliin maallaa godha malaaxuma sana jaallattee isuma jala raakamaa baatee isuma faana sargii dil jedhee si diggisee faana utaaltee ijoollee fi haadha manaa isaallee irraa fageessite sababii keetiin kun agamma uummanni walitti hin deebine jechuudha maalirraa akka dhufe kuni dubbiin sirraa akka ka'edha dhiifa mallee naaf godhaa xiqqoo qufaan naqabee jira hordoftoota kabajamtoota kiyya funyaanii naasa'aa jira akka nama of jaju tokkotti jechuudha innaa ayyuu jechaan waliinaa ijoolleen ganaa bultiillee noranni waan keessa seentan hin beekne ishirraa waa baradha maallaqni nomaa siniin godhu namni nama maallaqa qabu hin jibbaa osoo hin ta'in maallaqa dura namatu dursa maallaqni ni dhufa ni bada fixeensa ganamaati kana yaaduu qabdu jechuudha isheen amma hojii ishii badii ishii guutuu namticha miskiina olii gadi waggaa tokko guutuu tan karaattatu sana irratti deebisuu barbaadde inni immoo jaalatee hundi kan olii gad deemu bara haati manaa sun yoo deemtellee ilmoonsaa akkaataa itti guddattu yaadeetu bara ijoollee isaa kun biyya sanaa bahanii biyya haadha sana yoo deeman abbaallee quban qaban shanyiillee quban qaban akkana aftee jechuudha ijoolleen kun maanni sababbii ayyuuti ijoolleen ayyuun akkasii ayyuu nugusa keenya ayyummaan nugusni dubartiin nugusa hin qabdu giiftiillee osoo jettanii giifti duree keenya osoo jettanii ayyumaa kiingi jechuun namni tokko hiika isaan beeku natti fakkaata durbaaf kiingiin jedhamu waan fetanis jedhaa garuu rabbiin immoo haqa Sa'idoo hin baasa kijibduu fakkeessituu kana rabbiin haqa Sa'idoo hin baasa yoo namni keeree hojjete keerumatu isa qaqqaba homaa jechuun miti obboleessa keenya gaa Sa'idiin rabbiin haaja beeksisuu jechuu barbaada maaliifuu sababbii mucattii kana wanti hin diigamin hin jiru wanti hin badiin hin jiru maallaqni hin badiin hin jiru osoo nama dhugaa taate osoo nama isaa jaalala qabaatte amantaa ishii kabajaa qabaatte dheengadda kaleessa hijaabaan as baate har'ammoo dabbasaa ofitti tuultee hin baatu ture kuni guutuun ofiin taphatte malee wanti takka hin jiru wanta amantaa namaarraa hir'istu hin jiru garuu siin ofii keetii of cabsite ofii keetii of kijibduu of goote ofii keetii fakkeessituu of goote ofii keetii immoo dhiira kadhataa jirta ammallee duras kadhatteetuma Sa'iditti heerumte nin du'aa akkas ta'uufi jette rabbi siif haadhisu jechuun barbaada asumaanis anaanillee gaa ijoolleen hedduun haadha sabkee bar maalmaaf waa'ee abdii calliftee zaalikaan abdiidha summii laattee jirti naan jettanii jirtanii anillee akkuma keessan fagoo taa'ee ilaalaa jira dhugaa keessanii wanti na naqu tokko hin jiru jechuudha sababa abdii fi sababa caaltuuti kan hin hagammaa magaalaa keessatti karaattataa jiru jechuudha kanaafiyyuu wanti na galchu takka hin jiru isaan hollaadha kunoo caaltuudha haflaa godhee wajjiniin sirbanii wajjiniin caffaraan turre maaliif ishiin hin qaqqabneef maaliif ishiin hin gargaareen kun wagguu qoricha dhugee mucaan akkana beerree akkana lafarra harkiftu mucaa akka du'a maaliif hin gargaareen hollaa wajjin galu manuma tokko jedha yaani kutaatu adda adda malee tokko isaan wajjin nyaatu wajjin dhugu kanaafuu isaan caala namni walitti aanuun jiru yoo dandeessan caaltu bilbila gargaara jedhanii isaatu dhufee haadha sabkee bar maal taate naan jedhemoo ani immoo ulaa namaa itti tumee waan nan deemuuf hin qabu isiniin jechuu barbaada kanadha dhiifa manaaf godhaa asirratti jechuudha wanti na galchu takka hin jiru nama na tuqe immoo ani ofirraa dhorkaana namni takka na tuqaan jiru warra na tuqes alhamdulillah rabbil aalamiin hidhaatti naqee anfataa sanaa hidhee taa'aa jira isaanis hin feenu yoo jedhan abbaa hin baafnu yoo jedhan kadhumaa ka'aa kiraanii boru yookiin iftaanidha cufee gala jechuudha waan inni isaa wajjiniinuu qabu achumaa ta'anii haashamananii waan na galchu takka hin jiru isiniin jechuu barbaada kabiraa immoo
sirba wayii gadhiisnee turre yaani akkuma namni jedhee jennee egaa sirbi anaan hin eegalamne sirba kanaan namni hin sirbine immoo hin jiru Ibroo Ibsaa jechuudha namni sirba Ibroo kanaan hin shubbifne hin jiru dirqamani feemasii guddaa yookiin beekamtii guddaa qabaachuu qaba ammoo maanni ijoolleen as jala deemtanii rabbi siifaa dhiisu jallattee jirtara rabbi sinaa jallisu ani hin jallanne yoo jalladhe immoo ani akka jalladhetti rabbi naa deebisu isiniin galchu warreen sirba kana jibbitan jalaadha kottan alaala yaada na barreessaa isiniin hin jenne warri na jaalatu warri na kabaju na laalee itti haa buhaaru takka kana isiniin jechuu barbaada zambii nama ofirraa dhiqaa jirta wanti isin galchu takka hin jiru akka fedhe yoo sirbi akka fedhe yoo ta'e fataa zanaa jedhabboo ofirraa maalumatti isin naqi isin hongeenye isin arrabsine namni nama arrabsaa oolu magaalaa keessa miliyoona jira maaluma godhina jala deemtanii waa argitan barreessitanii hin barreessina isiniin jechuu barbaada yoo jibbitan akkuma yeroo baay'ee viidiyoo kiyya biruma taraa ilaalina isiniin jedhani waan dirqamni hin jirtu yaani maaliifuu namoonni nu jaallatan hedduun hin jiru bagan sirbee jechuudha maayoo sirbi maan rakkoonsa anatu itti gaafatama badii kiyyatti rabbi ana qofa na gaafata malee isiniin waan kiyyaan isiniin gaafatu isiniin jechuu barbaada tokkollee maal jettee nama gammachiisuuf jecha waan rabbitti hin dhufin jette kan inni warra shawaa takkallee sirbe maaluma singalche yaaboo a'uuz billaara jaarraa 21ffaa keessa jirra abshaala ta'uu yaala ijoolleen duubatti hafaa waan hin taane yaaddan namni kamuu amantaa isaa keessattis ta'e namummaa isaa keessatti ta'e hir'uu tokko hin qabne hin jiru yaani maal jedhee isiniif hima cubbuu namni hojjenne hin jiru ani qulqulluudha jedhu hin jiru immoo waan kun egasiiti namni hunduu badee jedha tokkoffaa koomantii maali waan kun samiirraa gabbuute moo maa'innan akkuma keessan namadha leeshaanii ani sirbuunnatti hin danda'u ani sirbuu hin danda'u fataa jechuu hin danda'u maa yoo ijoollee lama dahanii sirban yaara ganaa sirbaa ganaa fataa sanaadha rabbi riskii bal'oo siif haa banu jedha ijoolleen abshaalli ijoolleen dhaloota qubee ijoolleen waa hunda fahamtan fataa zanaa jedhe haadha sagguu jedhaati du'aa'ee godhaa malee nan jala deemtanii farrisaawwan natti hin farrisinaa isiniin jedha ijoollee takka takka kana hanganaa sirbaa waan dasneedhaan immoo mush namaa jedhe ani yeroo baay'ee yoo viidiyoo kiyya laaltan nama sirbullee miti sirba baay'ee hin jaalladhu mushanii ani qulqulluudha ani jabduudha ani amantaan kiyya akkasiif osoo hin ta'in baay'ee nan gammachiisu sirbi kan na gammachiisu immoo waan ani jaalladhu waan dasneedha gochuun mirga kiyya namatti naman tuqiin malee adi taakku tokko mirga namaatti hin bu'u namnis akkanatti bu'uun barbaadu jedhee jira Hacaaluu Hundeessaa kanaafiyyuu annamantuu inni tuqeenanii sirbaa akka fedhe ta'anii utaalaa anitti haasaalfatu waan godhu tokko beekee itti yaadee waan godhuuf jechuudha warreen akkas jettanii viidiyoo kiyya jibbitan jalaadha isiniin jedha egaa uummata keenya galatoomaa jiraadha na of galchaawwan balleessisi ijoolleen dhirsa namaa hawwitanii jireenya namaa booressitan immoo osoo dhiiftanii isiniin jedha maalis ta'u kaa namuma keessa nama dhuunfaa tokko rabbi isiniif haa kennu malee jireenya namaa hin booressina namni immoo niitii yaa'anii fuudhuun sharihaan 4 eeyyamaa dhugaadha haati manaa sun yoo isinii eeyyamte haadha abbaan keessan taa'ee isin kenne uma rakkoon qabu jechuudha garuu halalal jechaan du'uu fi ani maraatuu fi ani akkasii jettanii boossanii kilorooksii fi jinnii maalii ofi guurtanii akira immoo deemtanii abaaboo namaa kennitanii akka hin boonye akka ayyuu kanaa isiniin jechuu barbaada gorsa obboleettii tokkooti yoon isinitti balleesse dhiifamaa naaf galcha